Dhaloota biyya itti fufsiisuu qaruu fi ijaarsa biyyaa keessatti qooda olaanaa kan qaban barsiisonni manneen barnootaa magaalaa Finfinnee garaagaraa akkasumas hoggansi damee barnootaa magaalichaa hojiilee misoomaa kallattii adda addaatiin magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuun hawaasaaf tajaajila kennaa jiran daawwataniiru. Giddugalli haaromsaa fi ijaarsa dandeettii dubartootaa Lenegawaa, manni barumsaa bultii addaa qaroo dhabeeyyii fi giddugalli misooma mandara qindaawaa Galaan Gurraa piroojektota misoomaa barsiisonni manneen barnootaa magaalaa Finfinnee garaagaraan daawwatan keessaa isaan ijoo yoo ta'an AMN Plus sagalee dhalootaaf barsiisonni yaada isaanii qoodanis hojiileen misoomaa hojjetaman baay'een namooma irratti kan xiyyeeffatan ta'uu ibsuun hojiin hojjetame hojii misoomaa faayidaa uummataa giddu galeeffatan qabatamaan hojjechaa akka jiru kan agarsiisanidha jedhaniiru. Amma har'aa kan hin arge keessaati akka guyyaa har'aa kan na gammachiisee hin jiru jechuudha. Maaliif dubartoota biyya guddisuu danda'an dubartoota boru biyya bulchuu danda'an kan karaatti gataman walitti qabee mootummaan kun ogummaa adda addaa kennaa sammuu isaanii kan of bulchanii miti sammuu isaanii gatanii maalummaa isaanii gatanii eenyummaa isaanii gatanii kan karaa irratti bulaa jiran kan gataman walitti qabee hojii kana irratti hiriirsuusa baay'ee akka addunyaatti kan isa tokkoffaa isa godhuudhaan jira akka ilaalcha kiyyaatti. Dubartoonni haadha, dubartoonni obboleewwanii, dubartoonni utubaa biyyaati jedhanii akkatti yaadanii dubartoota kana kararra kan kufanii kan bakka hin taane itti qaama isaanii gurguratanii jiraatan jireenya hamaa san keessaa baasanii iddoo bareedaa akkana kana ijaaranii kennuufi jechuun biyya kana utubuudhaaf gaheen dubartoonni qaban olaanaa ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Qabatamaadha misoomni parsentii 90 ol hojjetamee jira jechuudha. Kun immoo arginee tacabbaatiidhaan qabatamaadhaan waan uummanni keenya itti amanuudha jechuudha. Adeemsaan har'a arge kanaan ta'iiwwan amma ta'e kana yoon ilaale hojii hojjetame keessattuu xiyyeeffannoon dubartootaaf ijoollee shamarraniif kenname barattoota warra qaroo dhabeeyyiidhaaf kenname haalli qulqullinaa hojiin misoomaa barnoota bukkeetti dabalatee baay'ee waan ajaa'ibsiisadha. Piroojektonni gurguddoo yeroo gabaabaa keessatti karaa qulqullina olaanaa gonfataniin mootummaan magaalaa Finfinnee keessatti ijaarsee xumuruun tajaajila hawaasaaf banaa taasisee hedduun isaanii aadaa dhagaa bu'uuraa kaa'urra gara hojii lubbuu qabu gocha qabatamaatti jijjiiruun barmaata harkifannaa piroojektota kana dura ture guutummaatti kan jijjiiree ta'us barsiisonni kunneen daawwannaa isaaniin kaasniiru. Piroojeektiiwwan gurguddaa kana hin jedhamne kan yeroo kanaan dura turetti dhagaan bu'uuraa kaa'amee waggaa 20 fudhatutti ji'a 11 keessatti gamoo akkas fakkaatuu fi wanta dhala namaati irratti sammuu dhala namaati irratti hojjetu akkasii hojjetee agarsiisuun isaa baay'ee na boonseera baay'ee itti gammadeeran jechuun barbaade. Dur dhagaa bu'uuraa argina amma garuu dhagaa bu'uuraa osoo hin argin wanta hojjetamee qabatamaan jiru faayidaa kennu tajaajila kennu tajaajilli isaas namoota gadi qabeenyaan gadi qaamaan gadi ta'anitti irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuunsaa baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Piroojeektii akkas gurguddaa ta'e yeroo gabaabaa keessatti hojjetanii raawwatanii hawaasaaf dhiyeessu jechuun koomitmentii gaafata. Koomitmentii guddaa xiiqii misoomaa. Hojii misoomaa itti fufiinsa qabu keessatti dhaloota qooda isaa baatu gama oomishuutiin deeggarsa addaan hin cinne kan taasisan ta'uu kan himan barsiisotni kunneen mootummaan hojii faayidaa biyyaa fi uummataaf bu'aa qabu hojjetu kamiyyuu keessatti hirmaannaa kan taasisan ta'uu himaniiru. Biyya tokko qabna, biyya waliin qabnu. Kanaaf immoo badhaadhina gara fuulduraatti namni badhaadhina hin barbaanne hin jiru. Namni badhaadhuu barbaada, guddachuu barbaada, jijjiiramuu barbaada. Saniif immoo utubuun gargaaruun barbaachisaadha. Dhaloota biyyaaf hojii gaarii hojjettu bocuu keessatti gahee guddaa narraa barbaachisa kan jedhu na keessatti kan uumamaa jirudha jechuudha. Daa'imman keenya yookaan immoo dhaloota borii daandii sirrii sammuu haaraadhaan akka jarri deeman nutillee manneen barnootaa keessatti gorsaanis haa ta'u wantoota garaagaraatiin hojii garaagaraatiin daandii qabsiisuun sarara qabsiisuun nurraa eegaman jedha. Nuti immoo borii dhaloota keenyaaf dhaloota kana booda dhufuuf nutuu jiraachuu qabna jechuudha.